irraaffatamuu dide immoo ajandaan kun Itoophiyaa keessa dubartii dhiira boojjiste ana da'umsa moonii kana dhiironni keenya bo'aa jiran. Waanis boojjisee tanaan dhufa shiisee. Maaliif booqai? Ani dhugaa rabbisi wanno maqaa dheeressaa. Dhukkubsatu jireenya sukkaara ta'ee boosaane jaalala maal ta'u. Irraaffatanii hin jedhan inni irraaffattanii. Jireenya boosa ta'inna malee jaalala shamarranii. Inni anjin kattaa'u mootallo wandimmaachuu mootallo dhee tokko. Ana yeroo jalqabaatiif dhiira kanan boojjisi ijoollee irraafadhan irraa gadi ta'an kalaas. Laali dammee gaaf tokko maal godhan beekta gisee seenuu samoon irraa tokko olii gadi oofanii takka gadi ishii garagalchanii mucaarratti sirbanii ishii gadi garagalchanii gubbaarra godhanii sirban tokko maaliin jedhu beekta natti shirgoon maafirraan dubbanne naan maa isaa yoo wal jaalatan jidduu isaanii jira hin beeku hin jedhina. Nama tokkotti hin dubbanne maaliif jenna nan ilaalchisu waan ta'e. Dirqamuma garabsinaan jedhu mummaan waansa. Yung barbaadu be anumtu runga di be itu jolle dan nara dubbada de jolle bayan ni dubbatan gini barbaadu jolle na damini jirti jollu masura gadi galabatan yu dabbada ranjaren hinjala don wana kasi bakka. Kan mana wayite mana shin seenna isaanii illee seenuu illee guyyaa tokko akkasuma xiiqiin jammaramee ofti jette gaafan tanaa tokko. Naan seenarraa gadi bu'aayii namni jaalachuu dhufu jaalachuu baatu sun mirga qabaa dirqamaan jaalalatiituma akkamii ennaan. Bati asiiti shaarmutitti akka seenaatti na jedhee filu. Akka seenu gama kamtu. Gootii isaanii waan namarraa hafuura ammoo. Waan tokko mucaa kanaaf dubbatti isaanii sarrasu. Dubartuma dhiira jala kaattuu jalan deemina dhiisaa jedhu. Anti shaarmuta akka seenaati kun seenaadha bareeda kun garee ishiitti naan jedhanii biloo kenna godhanii mana sana. Ani garuu waan biraan dubbadde kanuma dubbadde malee. Gini sirriidha akka maalinaan shamarran tokko jaalachuu dhiisuun mirga qabdi bar dirqama miti. Ani dammi kanan jedhu irraaffatanii irraa dubartii dhiira diddeef yeroo jalqabaatiif kan irraaffatamuu dide anu. Innumtuu ofitti kolfaa ta'u kun yeroo jalqabaatiif fikiriidhaan jedheeti gara kana yaabbaddaana jedhe. Galoomoo galaanaa jedhanii waggaa meeqa bu'aa beesani namni akkasi fe'inti naan goone qilleensa nan kaasni ba. Qilleensa irra deemne. Gabreelii akka kiyya qilleensa irra hin deemneen. Hin deemne bar. Hin deemne waa. Dambee qabaani mucicha. Giseen interviiyuutti dhiyaate dhugaa mana isheen beeku garuu naali kaanarra waggaa meeqa interviiyuu maratti laala isin jedha malee namni akka kanatti tokkiroo gadi fuudheen fiigne bar. Addunyaa luka takkaan dhaabbatee beeki. Guyyaa tokko fadhii tokkima seenu yoona seene kunis suuraa akka dhaabbate. Maal jette? Qabeenyaa jette kunis suuraa akka dhaabbate. Ani guyyaa tokko akka maraatti taa'eetti kolfaa olee yoo. Tokkima seena malee suuruma seenaa. Tokkima seena malee suuruma seenaa. Beekeetaa biyya suuqee. Namoonni sanaafuu hojiin akka hin taanetti nama jala deema. Ina dhibee jedhu gaaraatti. Seenaa akkastuu noor hundi keessa no. Tokko si waama. Jirtu. Qonna buti jedha kan maal ta'e simbuta. Yes. Kahita wati nagani singafa dede sene. Seenaa. Wayemma. Kam jirta? Galata Waaqayyo saaruuf. Mastuu hin jirtaa? Jira beelumma. Mastuun immaa seenaanii. Ati dhabamteesse. Seenaanii nama dhabamteesse. waxii diimaadha nyaachuudha qophoofnani nani fayyee maal ta'u.
La cubbuudhee rasaati. Cubbuudhee rasaatu kunoo lubbuun nu darbee isaa gooftaa Yesuuti nu baase. Silati beete kiristaana galchuun dhabamu guyyaa sana. Ingitee Maasila dhabama jettee yaaddaati. Alaa koomentiin ni barreessu jasbichi. boqqolloo kamte. Kunoo ani hin jenne. Monitara manarraa fudhattee seenaa. Ara sirraa fudhannee saarkoo lakkoofsa tokko barreessi. Dabalaa qabne. Eenyunni lakkoofsa tokko barreessi mees tokko. Sirraa fudhatamee achi. Booti wannoo kiyya tiiktookii kiyya nama lama tarkaa qaba isaantu sinirraa fudhata. Ani hayyuun hanga fudhageetti. Ani hayyuun Fayyatee seenaa. Kanatu nama boochisaa tanaa miti taanitu boochise ishee adokko. Obboleettiidha malee ishee miti. Ani miidiyaa irraa gadi ba'ee hin beeku. Okay. Masi wayyaa seera monitara irraa ofirraa qabda shima. Eenyuun akkanuma barbaadani nagaa. Waa'ee namaa dhiisa bannaa kan ofii keessaniif jiraadha. Ishiin dhiira taanuu dhiira boochifte miti amma maa odeessi tana jala deemtanii dhugaa rabbi nama haatitu. Maal isin geessisin? Masiyu Isis deemtanii nama boochiftanii? yoom qallattaate. Yesus Kristos kwanza kayyaki midhaate wano sodeenyanii. Namtittiin Eertiraawii suni Yesus Kristos zagayyaki midhaa wada mittaas gabbaan bootaas gabbaan gin daagmanyaa hiyoota allaa danda'anichi midhaa Yesus Kristos hoy midhaa. Afaan Amaariffaas begiddii baratte natti fakkaate. Maal nyaataa dammi? Ana miti kan nyaataa jiru. Karsaa miti teenya tanaayi? Isheedha. Ishiin immoo iddirii shaarbetu kan lafatti fixeeshuma. Aanko eddaa shaarbe iddirii seenni. Firii Wallaggaa. Arabannaatish Firii Wallaggaa maqaa Wallaggaan balleessin anchi yookiin maqaa kee jijjiiran. Maal barreessitee nagarreebe? Isibbo balagee waldoo balagee asaaddaga odorom kan danaa nagar kaafaa yoo ta'u. Garuu namatti hin erganne. Galchuu seenu. Ol hartee yoo haasoftaa isaanii bee kayita wadhii wadattalatu jedhamu ol galchita adurree. Mati maal wati? Ani adurree taanaan dhugaa beektoota. Bareeda si nyaadha. Iddaarree nan tuqina wantoota adurree taate qabatimoo. Seenaa. Hooy. Akkami. Maarree adurreen goota hantuutaatii bar. An kan jedhu barri miidiyaa kanarratti wallaahi namantanis namanuu dhabaatanis maaluma keessa jaalatee jedhe mucammaan kun. Nagaa galata waaqayyo. Tarii mallaqa qabaadhittaaf maybe. Qaamee dammiizim jedhi maal beekaani dhaqxeetuma isuma gaafattu sarutoo. Dhugaa rabbi inni bakka raajinatti isaa mucaan akkas fakkaatu suni barre mucaa wama takkatti nafnee dhaabbinni itti namnee waan bareedinaasis baay'ee bareeda.
Atammoo funyaan iyyuu qabdu bar asii yoo achi ilaallu bal fuuluma gindoo fakkaata fuulli kee. Mii maaluma keessa jirtu? Galleree kadhattee. Abbu'aan keessa dhaqee gorsee barsirrayyuu gabaabduudha. Funyaan isin qabdu fungeedha. Anus si jira laal. Kootti yoo jaalala barbaade jeeni. Yoo mallaqa qabaatte anis mallaqa dalagee walumaan dalanna jee akkasi goggorsee jajjabeesse beekta. Ittiin kenniniree maallaqa kee. Maaliif itti mallaqa osoo hin taane amma inni durumaayyuu beekta. Jaalala fakkeessee yaa'oo injiraamre odoo ta'eefi si harkaa fuudhuu barbaade beektee hin jiru. Maaliif fudhachuu didere bada hiyyeessa Oromoo? Maa fudhattuu didere? Garuu ati galata galchii fi dheeressaa maaliif beekta seenaa? Akka miidiyaa irratti beekamtu godhattu si beeksise. Miidiyaa kanarra si beeksise beekta muudii sirra qabateetuma injiraamre jaalala fakkeessee akka miidiyaa kanaan wal barattu namaa wal barsiise ati galata galchiif waa hundaaf. Inni kan jaalate mallaqa malee wayinii balasiifati. Kuni dhugaa jirtu. Biiftuu rukkate dhagaa. Waan biraa kenniteef asii jaallatu. Yeroo ammaa waan jaalala Akka nama tokko gorsee beekta. Mee maaloo seenuu waan ta'eef. Garuu ati akka namatti jaallatee hin fakkeessine. Ani fakkeesseen beekayyuu. Akkamii walii galtee fiddee dura jalqabumaayyuu akka haala kamiin argite haala kamii itti dhiyaatte haga Itoophiyaa baastee as fiduu dira sii geette haala kamiin itti dhiyaatte. seenuu mucaa kana irraa buuse rabbi sodaadhu ta'an baaba qabaaf. Siyaatee Maalii waan darbeeffastanii? Laati walii galtee wayiitu jiraami jalqaba erguma dhufe tarii itti kennitee wayii bakka sii gahuu dhabeemu. Gidduu jirtamoo? Itti kennitee bakka sii gahuu dhabeemu mikinaan mucaa kana irraa isheen gidduu keessa ciistee turte baay'ee waan hamaan dubbisiin obboleewwan isaa lamaas jala jiranii jedhaas dhaggeeffadhaa ishee. Maaloo seenuu dhiisee waan ta'e namaaf nama solitti buusu ta'a waan ta'eef dhiisee gadi yookaan gad darbadhu kan dhiiseedhe. Maal ajandaa addisii gootanii kaaftanii waan dhugaan jiruun beektaati afaan keen qabattu yaa softu. Softu dhiisaa. Maasi na beektaa. Amma bootaan jirus hamman ga'us na beektaati. Maal intala ebaluu kan ta'es na beektaati. Kanaafuu yaa fixattu yaa softuun dhiistu. miidhagsaa adda dhii waan qabdu. Akkamii seenu jirtaayi? Galata Sillaasee. Waa softu mucaan afaan ittiin qabeena haa xumurattu yeroo xumurattis ni itti fuftu. Yaa fi miidhagsiisedha. Naaf hirtaa lubbuu koo maa baddee? Ishii itti fufi biiftu. Waa ani sii xumuree bare alaa kulli haalii mucaan sii miti kan jaalate tarii yoo mallaqa qabaatte tarii mallaquma sana harkaa fuudhaa jedheetumaan malaasitti dhiyaate haalli mijoomnee sanumaa boo'inatti fakkaate jaalala osoo hin taane kaboochisee mallaqa akkasi quba qabaadhu miidhaginni kee bareedinni kan kee yookaan namummaan kan keetti mul'ateetii miti isin jechuu barbaadeetti haa. Ati laphee kulaalitii fi laphee isaa marammartee keessa seente. Asirratti baara nutti hin godhin dhiira didee yeroo jalqabaatiif dhiira didee akkas dhibaaru nutti hin godhi haa. Kanuma argite jala qabatta. Kotta deebisa intalattii tana. Ani nama sammuu akkanaa qulfiin kun nagaarramaa beela. Bamasalanyi mi'aawu. Waraasa'u. Seesisaa. Eenyu buuse? Dammi maal gochuu buuse? Mariyaamiin buusne ani. Ani hin buusne dhugaa bira kan bira hin jiru kan. Hin buusinaan jenne ani maali buustan ijoollee mudeetara qabdan. Ergadhu naaf isin galchaa. Hin erganne bara.
Anchi namni dhibee gara waa tanaffas waa baafatu nukkaamsinaa keessatti hundee waanuma yaadu dubbatu si Maal gochuu gadi buustan nadhabe as jalaa illee Gabreeli. Eenyuun namni monitara qabu ijoolleen keenya kan dhuftan intalattii biloogii gootan as jala Sillaasee. maaliif biloogii Sinaa galan bollo. Sii miti astu. Antuuta wayii koo itti akkasii kan naagamte. muuti qabatte ishee biloogii godhe yoo Maallaqa keetii jaallate seenaan abdaamidha eenyu siin jedhe. yaa daaqonoonni ijoolleen daaqonoota nutti hin galiinaa dhugaa rabbisni as keessatti si hin malu isiniif hin malu Daakon yoonate yooni waan gaarii haasa'an jirru shi daakon please. iddoo akkasitti daaqonoota keenya faarfattoota keenya abbootii keenya simatiin bakka akkasitti kunuutti qontaatiin ifte sin galcha. Biiftuu galchi. Leellise tsahay baga nagaan dhufte. Warra waa'ee biraati. Achitti nafsi biloo kasii baasnaan. Dhugaa rabbiin namni takka hin baasina astuu kun baasii nyaasooftee fixattu